كيبور ملتي ميديا برودكشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحفظ الكرام، أقدم لكم نقدم الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر على ما منحونا من مصاحف وكتب دينية بالتنسيق مع الأخ حسن إبراهيم برقتو الموظف لديهم. وقد بلغتنا الأمانة كما هي، ونرجو منهم المزيد من المصاحف والكتب الدينية، لأن هذه المنطقة يوجد فيها العديد من الحلقات العلمية والقرآنية. أدام الله عليهم الأمن والاستقرار وبارك لهم في ثرواتهم، ووفق الله أميرهم الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني بما يحب ويرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبليانكيا كبجمو حاجي كنا حاجي يوسف شيرو ثم الأساسي أما أساك ورا أساسا كنتهن كبجمو حاجي كنا حاجي إبراهيم شافي خريج جامعة مدينة منورة كنتهن أبابي يكنا كتهن كبجمتوتا علماء تانا كنا أكسما كبجمو شيخ خيرنا شيخ خليل بوتما كبجمو شيخ كيرنا شيخ عبد الرزاق خضير
akkasuma kabajamtoota keessummoota isaa waliin dhufan kabajamtoota Haji keenya Haji Mustafaa Hussein Ameerika irraa kan dhufan abbaa misoomaa goota misoomaa kan tahan nu keessatti argamu akkasuma kabajamtoota hawaasa keenya hawaasa kabajamoo hawaasa ulfaataa keessummaa ofii kabajuu aduu keessa taa'uu keessaniif na hoffalchaa isiniin jedha. Kanaaf guyyaan irraa kun guyyaa guddaadha. Kanarratti aansee namni tabarru'aata kana nuu godhe ummata qaxariiti. Ummata diinaan keenya tokko amantiin keenya tokko ummata khayrii barbaadan isaantu tabarru'aata agartan kana qur'aana agartan kanaa fi kitaabolee ulamaa'uu keenya afoo jiran kana namni tola nuu oole isaanii baada rabbii keenya isaan galatoonfannaa miizaana hasanaata isaanii keessa rabbi isaanii haa oolchu. Akkasuma jarri nu beekanii osoo hin tahin waasixaadhaan jidduu keenya fi jidduu isaanii namni jiru sheeka keenya Sheek Kaliil Guutamaa hiriyoota isaanii waliin waan kana bakka bu'uudhaan akka wanni kun nu bira gahu kan nu godhan galata rabbii kiyyaati isaan galatoonfatuu barbaada. Akkasuma koree keenya koree majlisaa walumaa galatti galatoonfatuu barbaada. Keessatti namni an galatoonfadhu namni Sheek Kaliil illee jidduu Sheek Kaliil illee waasixaa tahee bakka bu'ee nurraa Sheek Kaliilin dubbisee sababa quraanni kun akka kitaabni kun akka biyya kana dhufu namni nuu ta'e Abdullaahi barreessaa aanaa kennaa Abdullaahi Haajii Gulufaati. Akkasuma obboleeyyan kiyya kitaabni kun baasiin guddaan itti ba'uudhaan asii galuu danda'ee kanaan koreen keenya koree majlisaa guutuu waliin dhaabbatuudhaan namni kallattiidhaan waan kanaan dhaabbatee akka inni as nu gahu nu godhe Abdullaahi Haajii Gulufaatii fi Sheek Umar Milkiiti. Ba'ada rabbii kiyyaati galata guddaa isaanii galchuu barbaada. Walumaa galatti hawaasa keenya maqaa kiyyaa fi maqaa mana marii islaamatiin galatoomaa ulfaadhaa isinii jechuu barbaada. Ani na yaamaniif malee silaa haajota keenya dura dubbatuun naan malu isaantu na dura dubbatuu qabaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أستاذك إن شاء الله جزاكم الله خير. بسم الله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنزل كتابه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأدى ما أرسل الله به إلى الأمة إلى الصحابة والصحابة إلى التابعين والتابعين حتى وصل إلينا هذا الدين الذي قال فيه سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربي كين يفارفنا دينا بريدا كان كنو كن أهل سانو قل نما كانت فصوصوسي منا باسي قمتشو دينا ربيتين وافلأتو فدون تهين قمتشو دينا ربي
sadii jecha namni rijaala wanisaa bakka tana bahee aduu tana keessatti qaqamu aduu qiyaama irraa rabbi najaanu haa baasu gaaddisa arshan rahmaan rabbiin haa kennu gammachuudha akki isin gartan kun ka ummata dura taa'u kun ijoollee amma booranarraa Guji irraa Sidaamarraa Wallaggarraa Shaw'arraa bakka bakkaa amananii bakka tana dhufanii baratanii kun xullaaba ilmiiti alhamdulillahi rabbil aalamiina wanni sababaan arra walitti nu qabe rabbi akkuma amma himamee gurra keessan jiru rabbi jazaa haa deebi'u wazaaratal awqaaf والشؤون الإسلامية كيري كان يادتني بكتنا دين تجرا برسيس دين تجرا بكت أوقاف كان اتكنوا ملو بكخنا جتشا لجينان إسلام بكجر من دولة القطر أتشرا هدايا مصاحفة كالكوسيسا كما لكاومو ككتب علمي علمان جاي أبو إرا فجدم أمة فجدوا كأسيت ولدتك أبو يكون الحمد لله رب العالمين أمة سنيل رب الجزاء ديبو ورا واسطة كمرة أمرة تجوبتان كانت نمنكم بكتناتو هدايا تنامل جتشا أمة سنكو بقباته هنجو أسمع كيسا كينو مكيسا أسرّا بكتون وانا كانت ملتجأني دينينا كنني في أكاسيت وانكون كرات إيران أنوغاي ربي قباب سيما وان إسنجر تنكنا كنو أسير أنوغاي كتاب علم الآن كامو علماء قرقودان إلا فجدمين فجدوا لين كيس جرا مصاحف كيس جرا كتب نبرالين كانت أفاهو galanni karabbii keenyatti awwalaan faaruun karabbii keenyatti kan ni'maa kana nuu kennee nutti qajeelche alhamdulillahi rabbil aalamiina eegasii warra sababaa ta'ee fi man lam yashkurinnaasa lam yashkurillaah ka jedhanii warra ta'aba kana seenee asii waan kana gaye kanallee rabbi jazaa isaanii haa deebi'uuti wanni an amma jedhu gabaabdutti kana keessatti amma yaadanii obboleeyyan keenya alhamdulillahi abbaa khayrii tana biyya tana keessatti duratti hin beeytanii aathaarri isaanii ammallee jiru Haaji Muhammad Sa'iid rabbi rahmata isaanii haa taasisu waan kana keessatti hangafa ta'ee bakka isin nu jirru tana lafa tana mujamma'a kana bakka tanatti assasanii katamaa keenya kana bakka bakkatti masaajida isan gartan kana kabaadi'aa fi magaalaa keessaa cufatti hoggaansaa ta'anii khayrii tana haga har'atti khayriin isaanii jirtu wanni kitaabni kun awqaafa isaanii tafuu goona jechaa mariin godhamee haga musafni kun jiru ajiriin isaaniif deema insha Allahu ta'ala an ammati jawaaba kiyya asuma irratti gabaabsa asumaan ijoollee booranaa tana ijoollee amma maqaa dhoofne ka biyya adda addaati biyyuma keenya keessa dhufanii asitti isin jiraachiftanii qallabdanii nama isaan barsiisullee itti dabooza gootanii isin jirtan kana iyyaadattanii fuuldurallee fi ummata ammoo istiqbaala nutti ta'ee sidaamoo dhufu ka asitti amanee jedhu ka achi deebi'u adaawan itti jirtu gargaarsa isaanillee isinuma kana keessa jira waan kana cufaa akka yaadattanii kana keessatti jettanii rabbi biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu biyya salaamaa rabbi nu haa taasisu nagaa guddaa rabbi nu haa kennu diinaa kana hafuura nu baafachiisee rabbiin keenya ni'maa kana nurratti dawaama godhee nu haa ida'u والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سالي جتاك التي قال إمام كلمات درس إن شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.
أما بعد ما شاء الله وبليانك يا عاصمنا قدام برباتشسو أولا نشكر الله سبحانه وتعالى ربي كينا قلتهم فنا ربي نقهنو كني ربي أمتك كينا أفبيسيسي ربي أمتك كينا أكنا بريتشي رجالا ونساء وسبيانا كوان أفي بيكي خيري كان أكنا سمتو أمتنا ما أجائبو كانوا ما في ربي كينا قلتهم فنا قالن إساء هدو كانافو الحمد لله رب العالمين اتعان سنة شيخوني كينا دبتاني جراني وما أرانا فيني وسوأجت اللي قيفني آمين جنة دعائن إساني نغايا وبلي ينكيا نكيس أما علماء أجلاء نمين قلت دعاة كبارة تجرا كان حاسوني ولينغهين دندأو نؤمو أمة ولدت قيفتو أني هفهين دبتنا كان جنة إبنو نرى بكبو كجر أمة والأمن كولين قيفتو كان اللي نقولوا إرتي الحمد لله والروتا وان أمو كان داخلا وخارجا نوقف بيسي هين شكر هين غلطون فنا أغرتي عربي الآن كتبا قباب دول الآن دورتا أم مجلسة دبرسني جراني وان دولا سنور أقبو نيابة عنا جميعا نورا بكبو أنيتين نوغا هغتي سطر لما خير الكلام ما قل ودل كانا جيتشا نو أما أفان وكينا ولتها سواجرا نمي أدو كيسا جرا كنافو دلقا كوني دلقا جبدو تاونا نمرو أرقي جرا واني قرآنا قلنا ما قود ملينا ما كنا مليه هنجرو كنا قرآنا قولي دنيا مرة هنجري واني برو مرو دنيا ما قبينيم ولي كنني قرآن ولي كنو ولا يومتي أكما بيتني نمني دنيا قمني مهري دبرتي تو قرآنا هدأتا كقرآن مصافة هركاهن قمني قل هو الله أغرتي برسيسي سنين مهري هدأتا أبولي ينكيا قرآني والآن متى قبين كيناتي واني مري أغرتني ما دونه واني ساقديتي قرآن كانانا ما كنو وانجبا وهيتي ربي إنما جالتي جدي كتابا مرقان إساكن نقوياك يا مالي مرقان فرأتني كانا جيتشا أبولي ينكيا واني كن أكلا يوندوفني أني كدوائي قباب دو قدو ورا أجيكن اللي كواسطات اللي كاسيت الرافرة مجلسة كينا هاga مومي قوتي مجلسة حساسة قفا وسلطاني وإرى في غرتي كرا ديرا كتير في مسافني بني أبولي ينكيا كان مرافو جزا خيري ربي ساني هاديبو كون أموتو أما يو لغاتاتي واني أني قباب سيدو بدو الحمد لله مي خيري كان إما دلقا جزي هندا أبالين دبرو خيرين هندبرتو سينان أغرتي هندبتما حاجي يوكينا الله يرحمه وأدخله جنة أغرتني رب جنة سان حسيسسو رب رحمة إساني هاقودو كغافة دبرن اللي نمكيسة جراني كسينان إساني نمكيسة سوچوتي دلايدو كأما اللي هفتو ما إساني تنجرانو كدلق ما إساني دلقانو أما اللي أكر أبولي ينكيا نما توكيو إني دو إيتين جد دلقان إسا أجت الآبتي حاجي كينا داخلا خارجتي أغرتني خيري إسا وجة رب الرقاء إساني بي برا دولة قطري خليج إرّا لغميك بحر كتي أجي وفي كتاب نكوني جد أمي أبولي ينكيا أغرتني يو كيسن نما حساسا دلتي حساسا را دبر سنين فوقاتا إلا أغرتني عربني فانا بوتي دولة قطر يوكا دولة قطر أغرتني أرهد وان كان هديا كان وقفي كان كغنن كأجي إرغن خير لساني أكا بحر كتي أكا أجي أفتي أرغاجرتني هاجي كينامي أفان تكون رب سانها جنة أبولي ينكيا كنافو يشيني كينا دبتني تقني جراني وانا جائبا تقني دچي بريدو أن الرتين نخنا
isaantu baada rabbiitii nuu bal'ise sababa isaantu ta'e obboleeyyan kiyya isaantu waan kana gartee dachii bareedduu tana manneen mana barnoota agartan kana isaantu ijaare isaan jammaranii ahlal khayri duubaan dhufee nuu guute dalagaan isaanii namuma ajaa'iba isin haa ajaa'ibu ka haqa amma obboleeyyan kiyya habashaa keessaa miti arabarraa khayriin asitti isaanii yaatu wama kana bicha maruusu akkana taane maal qaba isaan illee ilmuma namaati osoo karaa isaanii kana seenne osoo dhaamsa isaanii bakkaan geenne osoo dalaganne obboleeyyan kiyya nu maruu akkanuma sum'aan keenna gaafa duunillee ol deema jechaadha kanaafuu amma immoo foondishiinii isaanii ka fuulduraatiif kuni balbala banaadha takka jennee lama jenna kun isa tokkoffaadha waqfiin isaanii kun amma jammaramee jira jimmirrii hin dhaabanne tokkottu jammarame foondishiinii agartee alhamdulillah koreen keenna haala gaariin itti jira daakilan wa kaarijan alaaf biyyattillee haala gaariin as jira baga magartee Mustafaa Haaji Hussein dhufee waan kana keessa argame oduu jadduun nu gala Ameerikaanitti obboleeyyan kiyya ka warri alaa waan kana dalagu foondishiinii isaanii warri masaajida irraa dhuftan tokko tokkoon fudhattanii qarallee dhaabsii isin gahee jira xalahaalleen isin bira jira waan duraanii irra itti jabaatanii mul'ii hidhattanii zamana gabaabaa keessatti akka nu ijaaramu akka nu xumuramu abdii ummata hasaasaa irraa hin qabna ummata islaamaa irraa hin qabna obboleeyyan kiyya kanaafuu waan kana itti nu jabaadha foondishiinii isaaniitiif kun balbala banaadha miftaaha qulfiidha kaan itti aanna haala gaariin nu socho'anii jiranii koreen keenna akkuma duratti jedhan koree Sheekh Muusaa Ahmadiin socho'u akka gadabiititti agartanii sheeka keenna sheeka baatee jaalallee haajii agartanii ka isaan waliin gizee isaan jiranillee misooma dalagan mootummaallee dalaysiisan warra dalagee mootummaallee dalaysiisu warra mootummaan karaa isaaniitiin dildila nuu ta'u nama akkanaattu waan kana sochoosaa jira jazaan khayrii rabbi isinii haa deebi'u ani dubartii teennaan waan jedhu jecha Haaji Muhammad dur yoo jedha maal jedhan isaan nafaqaa ijoollee tanaa dhiirti nurraa fuudhini dubartiin nurraa fuudha haawwani nurraa fuudha isintu waasi'i isintu taabi'i isintu bakkee qaba yoo isin ceemitan abbaan warraa wamaa godhuun danda'u abbaan ijoollee tanaa haawwatateena jedhanii dur isini kennaa turanii baga rabbi isin baase baga rabbi isin jiraachise ijoollee Booranaa ta Gujii ta Sidaamaa ta Shawaa ta Shaggarii ta dhufteetiin agartee Wallagga ta ajirtu akkasumaan jamaa sheeka keenya Sheekh Ahmad Haaji Qumbii isin warri haawwata balbala keessan banaafi agartanii tokkocha fuutanii laakkahatina lama fuudha sadi fuudha obboleeyyan kiyya akka dur ufii beeynutti Haaji Muhammad gizee hunda nafaqaa nama 5 nama 7 mana tokkochaa qabani ammallee akkasumatti jira bifa kanaan nuu socho'a qabeenyaa miti imaana qabeenyattu kana dalaga yoo isin ijoollee tana nu harkaan laafiftanii diiniin asitti baratamu kuni hijiraan asitti bahame kun nurraa hafa yookaan khayrii itti fufuu dandeenya amaanaa isinitti kennani haawwata keenna nafaqaa fuudhuu keessatti kanuma isiniin jenna wanni foondishiinii haajii yoo kenna ganaa tokko tokkoon balbala dhaabatee agartee kaayoo dubartiitiifillee ganaa kennama dhiiraafillee ganaa kennama masjidaafillee bifa addaatiin ganaa kennama masaajidaa jechaadha ka kennamee dalagaa jiranillee hin jira kaafee qooduu eeganillee hin jira kurfaa qophaa'aa eeggadha rabbi isin haa milkeessu haasoo xixiqqoo isinit dheeresse
dhiifamaa waliini agartee baya keessanii akkaataa keessan mirqaana keessan kanattu nama gammachiisa fuula keessan afoo yoo ilaalan waan nama gammachiisutu isinirraa qara'ama jechuudha anaa saba kiyya asumatti dhaaba rabbiin imaa kana nuu kennee waannaan walii awwaannee dhoofnaan wal waannee agartanii wal saalfannee wal hambifannee adaba walii goonee akkanatti jiraatuu kanaaf shukriin ka rabbiiti alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون، والصلاة والسلام على النبي الهادي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إيجانم لما نكاسني أن أفان أرباتين بدأ شيني أفان أرموتين دبتني. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر كل الحاضرين في هذه البقعة المباركة من الأرض، ونشكر علماءنا الأجلاء آبائنا الذين ربونا على التربية الدينية جزاهم الله خيرا. ونشكر الحاج فضيلة الشيخ الوالد الحاج يوسف والشيخ الوالد الحاج إبراهيم شافو والمجلس الأعلى بكل طاقمه من الإداريين على تعاونهم معنا، وجميع العلماء والحاضرين وجميع الشاب والشابات والأمهات وكل من حضر. وأخص بالشكر الشيخ خضير حافظة والأستاذ عبد الله حاجي قلفة والأستاذ الشيخ عمر ملكي والآخرين ممن تعبوا معنا كثيرا في إنجاح هذا المشروع. وباختصار شديد منظمة النهضة هي منظمة خيرية غير ربحية تأسست من جمع من الشبان الذين ولدوا وتربوا في هذه المنطقة ولديهم معلومات في الجانبين على الأغلب، وبعضهم موجودين في الخارج والآخرين في الداخل، والهدف منها خدمة المجتمع ككل. والمنطقة التي أخذنا عليها الرخصة هي على مستوى إثيوبيا من مؤسسة المجتمع المدني الإثيوبي الفيدرالي، وبالأخص في منطقة أوروميا ومنطقة شعوب الجنوب. وبخصوص هذا المشروع هذا تبرعته لنا وزارة الشؤون الدينية والإسلامية في قطر بواسطة فضيلة الشيخ حسن إبراهيم بركتو الذي تعب معنا كثيرا في إنجاح هذا المشروع، ويعني ضحى بوقته وماله جزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين. وموضوع آخر هو أن هذا الوقف باسم فضيلة الحاج محمد سعيد رحمه الله تعالى، الشيخ الذي عاش على الدعوة ومات عليها جزاه الله خيرا. وأنا كثيرا أعمل في باب الأوراق، تقليب الأوراق والحاجات هذه، وكثيرا ما أدخل مؤسسة في مناطق بعيدة مثل أديس أبابا وأقلب الأوراق وأجد بين طياتها صفحات عن الحاج محمد جزاه الله خيرا. وفي الأسبوع الماضي كنا في مقر الأمم المتحدة للاحتفال بيوم اللغة العربية، ومن الغريب جدا هناك مجلة تخرج باسم مجلة القرن الأفريقي، وبدأت أقلب صفحاتها، وعلى الصفحات الأولى وجدت صورة للحاج محمد سعيد على أنه من أكبر المؤسسين لهذه المنصة الأفريقية. وهذا جزاه الله خيرا الحاج كان يعني يعمل بأعمال تتخطى عقولنا في الغالب، وجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين. والآن الشيء الأهم ماذا نعمل نحن من بقينا بعده يعني. لذلك بدأت بقوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون.
يرون إيرا سنرا فردو أسمرت سنرا قبابسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أبا شيخوتا مسيسا كوري فتوى إثيوبيا أستاذ كينا الشيخ حاج يوسف إمام قدب أبا كينا حاج إبراهيم شافي hooggantoota fi miseensota mana marii dhimmoota islaamummaa aanaa gadab asaasa imaamman du'aat barattoota barsiisota haawwata dargaggootaa fi dargaggeettii hundi hawaasa naannoo kanatti dhuftanii guyyaa har'aa sagantaa kana irratti argamtanii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. gabaabinaan haasaan jalqaba abbaan keenya Haji Ibrahim Hassani fi dhaamsi isaan dhaaman nuufis isiniifis hunda keenyaafuu gahaa ture. Erga ka'e immoo waan obboleessi kiyya Ustaaz Khaliil dura bu'aan dhaabbata tola ooltummaa fi misooma Nahdaa dubbatan gabaabsee gara afaan Oromootitti akka namni hunduu dhaga'u gochuu barbaada. Dhaabbanni Nahdaa yookiin waldaayni tola ooltummaa fi misooma Nahdaa bara 2015 ijoollee dhalattoota aanaa gadab asaasaa ta'an baay'inni isaanii nama 9 qofa ta'e ka sadarkaa barnootaatiin iddoo garaagaraa jiranii fi hojii adda addaa irratti argamanii maal dalaguu qabna jireenya dhuunfaa keenyaa qofa osoo hin taane hawaasa keenya kan nu barsiise bifa kamiin waa qarqaaruu dandeenya yookiin waan lafaa mul'atu dalaguu danda'a yaada jedhuun walitti dhufne. Waldaa tokko hundeessuu qabna waan jedhu irratti walii galle achirraa ka'uudhaan adeemsa deemamuu qabu hunda deemuudhaan dhaabbata galmeessa ragaalee bu'uuraa federaalaa irraa bara 2015 ji'a onkoloolessaa keessa hayyama seera qabeessummaa fudhanne. Hayyama kanaan guutuu biyya kanaa keessatti jechuunis Oromiyaa osoo hin taane akka Itoophiyaatti dalaguu dandeenya. Garuu xiyyeeffannoon keenya naannoo Oromiyaatii fi gaafa san akka har'aatti addaan fottoqanii naannoo 4 ta'anii jiran waan ta'eef ummatoota kibbaatii fi Oromiyaa ture jechuudha. Achirraa kaanee sochiiwwan garaagaraa godhuudhaan dhaabbilee biyya keessaa fi biyya alaa garaagaraatti proposaalaa garaagaraa bocuudhaan walii gaditti erguudhaan yaalii adda addaa godhamaa ture. Alhamdulillahi Rabbil Alamin yaalii keenya keessaa inni jalqabaa nu milkaa'e ministeera dhimmoota amantii Islaamaa Qatar xalayaa itti barreessine gara bakka bu'aa keenya kan biyya sanitti argamu Ustaaz Hassan Burqituutiin xalayaa itti barreessine san irratti deebiin nuu kenname masaahifni Qur'aanni isin har'a asitti argitan kunii fi kitaabni muraasni nuu kenname jechuudha. Inni kun eessatti raawwatamuu qaba yookiin piroojeektiin keenya kan jalqabaa kun eessatti hojiirra ooluu qaba waan jedhus mari'annee bakka bu'uura keenya taate asaasa akkasuma maqaa abbaa keenyaa barsiisaa tola ooltotaa barsiisaa warra hojii khayrii hojjetanii kan ta'an rabbi rahmata isaaniif haa godhu warra jannataa rabbi isaan haa taasisu Haaji Muhammad Sa'iid maqaa isaaniitiin raawwatamuu qaba waan jedhu irratti miseensonni hundi walii galanii karaa mana marii dhimmoota islaamummaa aanaa gadab asaasaatiin deeggarsa isaan nuuf godhanii fi dhamaatii baay'ee isaan yeroo dheeraa nu wajjin dhaabbatanii guyyaa har'aa iddoo kanatti argamuu dandeenyeerra jechuudha. Inni kun Qur'aana jechuun kennaa keessaa akkuma jalqaba irratti kaa'ame kennaa wal'aanaa wanni isaa walii kennan hin jirre ta'us garuu hojii jalqabaati malee kan xumuraatii miti. Reefuu jalqabna insha Allahu ta'ala yoo rabbi nu milkeesse deddeebinee kan wal arginu hojii gaggaarii waan isin gammachiisu nus gammachiisuun kan wal arginu ta'a. Waan argatan yoo galatoonfatan rabbiinis kan hafee namaa dabala waan ta'eef kanuma nurraa jaalattan jechuu barbaada maqaa dhaabbata keenyaatiin. Itti aansuudhaan immoo nuti dargaggoon abboonni keenya dhaamsa nu dabarsanii jiru. Nama gaarii maqaan isaa kaafamee dubbatamu kana haaji keenya rabbi rahmata isaanii haa godhu akkasuma warra isaan wajjin ta'uudhaan biyya kana misoomsanii ulamaani akka biyyi kun biyya ulamaa ta'u biyyi kun biyya ilmii ta'u warra taasisan kana maqaa isaanii yoo kaafnu isaan faarsuu qofaaf osoo hin taane nuyi dargaggoonni warri har'a jirru kun eenyuun ta'uu qabna eenyuun akkeessuu qabna karaa eenyu deemuu qabna waan jedhuufi waan ta'eef ammumarraa karoora keessan kan yeroo fagoo bocattanii abboota keessaniin gorfamtanii mari'attanii seenaa odeeffattanii karoora dheeraa galma dheeraa kaayyeeffattanii akka dalagdan akka ammumarraa abboota keenya bakka bu'uudhaaf
kutannoo qabaattan carraa kanaan dhaamsa isiniif dabarsuu barbaada. Nu hunda warra waan gaarii irratti deebi'ee wal argu rabbi nu haa taasisu. Anis kanumayyoo gabaabse gaarii ta'a. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bareeda warra jijjiirra maayikii fudheefi insha Allah ta'ala waa guddaa hojjetuu qabna. Warri lafaa dhufan kuni abbootiin keenya waa hedduu hojjetanii kanaafi yeroo itti aanu maktabaan islaamiyyaan naannoo kanatti kan uummanni islaamaa hundi seenee dubbisu maktabaan bal'aan akka nu ijaaramu barbaannaa. San qofaallee miti jaami'aan islaamiyyaan maqaa Haaji Yusufiitiin, maqaa Haaji Muhammadiitiin, maqaa Haaji Ibraahimiitiin akka nu ijaaramu barbaannaa. Rabbiin nu haa milkeessu. Ilmi namaa waan itti karoorfate ima milkeessa. ابن القيم رحمه الله لو وقف رجل أمام جبل وعزم على إزالته لأزاله يعني ilmi namaa tokko gaara wayii jala dhaabatee gaara kana hin balleessa jedhee yoo kutate balleessuu hin danda'a jedhanii hagas takka namni yoo wayitti murate milkeessuu danda'a. Waan kana hunda rabbi nu milkeesse ka walitti deebinee wal agaru rabbi nu haa taasisu. Namni hundu ammoo yaada qabuun dhaabbata naadaa waliin hojjetuu hin danda'a. Wanni barbaachisu yaaduma wanni kuni irrumatti dhufti insha Allah. أكسي جزاكم الله خيرا ربي جزاء سنيادي بؤو إن شاء الله أستاذا كنا جلسونا وفادا جنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إنما المؤمنون إخوة. ويقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية المسلم أخو المسلم إلى آخر الحديث. وبوليان كيا وبوليان إسلاما سوى ديرا علماء كنا غوغردان أبوتين بيا أبوتين ديني هايون والفاتان حاجين كنا حاجي يوسف أكسما حاجين كنا حاجي إبراهيم أكسما شين كنا شيخ كدير أمان يوكا شيخ كدير حافظة durataa mana marii dhimmoota islaamaa nagada basaasaatii fi koreewwan isaaniitiif akkasuma ilmaan teenna ijoolleen rabbiin as keessaa nuu baase kan keyrii guyyaa hadhaa kanaaf sababa ta'an dhaamsa ulfaataa fi dhaamsa barbaachisaa guddaa nuu dabarsanii jiranii rabbiin isaan irraa haa jaalatu jecha akkasuma ulamaa'onni gugurdaan maqaa isaanii dha'ee fixuu hin dandeenyee fi akkasuma shabaabaa fi shabaabdittiin xullaabaa fi xullaabdittiin barataa fi barsiisaanii fi abbootiin biyyaa ka rabbi carraa isinii godhee guyyaa hadhaa qur'aana kalaama rabbii ta'ee fi akkasuma kitaabbilee ergaa islaamaa dabarsuu karaa wizaaraa awqaafaa kan dawlaa qaxariitiin bakka kana dhufee irratti hirmaattan hundumni keessanuu baga rabbiin guyyaa kana guyyaa seena qabeessa waqfii maqaa haajii keenya haaji Muhammad Sa'iidiin yaadachiisuun as ka'e irratti hirmaattan isiniin jecha ergaan gabaabduun guyyaa hadhaan isinii dabarsu. Haajiin keenya akkuma beektan haaji Muhammad Sa'iid daa'ii beekamaadha. Goota diiniiti, goota misoomaati, abbaa diiniiti. Nama gaafa rabbiin isaan dubbisee isaan mul'iserraa waan diiniitiif osoo yaadan akhira kalimaa afaan isaaniitii baate laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullaahi jedhanii ganda addunyaa nagaa itti dhaamatanii ganda akhiraatiin an haa dhufu jedhanii dirree jaalatamtuu kabajamtuu harama rabbiititti darbanii jasanni isaanii achi ciisu. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa hojiin isaanii ufiin dubbataa, ufiin mul'ataa, harkallee qabaa, afaanillee qabaa, zaatallee qabaa, araba keessa dubbatamaa, faranjii keessa dubbatamaa, islaama bira dubbatamaa, miti namoota biraa biratti dubbatamaa. Nuti akka koree foondeeshinii yookaan sadaqaa jaariyaa yookaan waqfii maqaa haajii keenya haaji Muhammad Sa'iidiitiin
hundeeffameetitti sochii guddaa irra jirra. Sadarkaa eeyyama baafannee harkaan gayatu jala geennee jirra sadarkaa federaalaatitti. Akkasuma hawaasa keenya keessattis leenjii guddaa fi hubannoo guddaa masjida hunda nama dubbifnee koree itti dhaabnee imaamman dura taa'ota masjidaa hayyoolee masjidaa dhiiraa fi dubartii hundaaf hubannoo guddaa kenninee ummanni keenya baadiyyaaf magaalatti sochii keessa seenee waan sochii kanaaf nu gargaaru hospitaala maqaa qabu ka waqfii maqaa Haaji Muhammad Sa'idiitiin ta'e ka bu'aan isaa yatiima miskiina araamila rakkataa akkasuma mashaari'a kheyrii waan toltuu waan diiniidhaan wal qabatu hundaaf ta'u wajjanna jennee fuula itti deeffannee jirra. Dhaamsa duratti obboleessi keenya aalima guddaa irraa dabarsan namni tokko gaara jala dhaabatee gaara kana hin garagalcha jedhee osoo murate garagalchuu hin danda'a jedhan san ka fakkaatu qabannee hamma kamuu ulfaatu isaan adda isaaniititti rabbitti gargaarsifatanii waan addunyaa kanaaf fakkeenya guddaa ta'e hojjetanii dabarsanii jiranii nuti ammoo baada rabbiitii waliin wajji waan guddaa qabanne kana hojjannee keessaa baana jennee kutannee itti seennee jirraa. Warri bakka kana dhuftan ka imaammanii ka aalimmanii kan haawwataa kan shamarranii kan qeerroo kan qarree ka ulamaatii fi du'aataa akkasuma abbootii qabeenyaa hojii garagaraa irratti bobbaatanii fi warroonni sagalee kana dhageettan akkaawuntiin maqaa foondeeshinii isaaniitiin yookaan sadaqatul jaariyaa isaaniitiin ka koree kanaan hundaa'e kan beekamtii qabu waliigaltee mana marii dhimmoota aanaa keenyaatiif akkasuma godinaatiif akka oromiyaatitti illee majlisni jiru hundi kheyrii toltuu isaan dalagan waan beekuufi itti seenameetiin jira. Kanaaf iyyaafannoo tokko malee baankota akkaawuntiin itti baay'ee kanatti deemtanii waan qabdan xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee akka hirmaattan isin gaafanna. Akkasuma warroonni masjidarraa bakka buutaniitiin dhuftan yeroo baay'ee dhaamsi yoo dubbatamu bakka hawaasa ga'utti ga'uu qaba. Amaanaa rabbii hawaasaan nu gayaa murteeffannee waliigallee masjidni jum'aan itti salaatamu tola ooltummaa kumtaala 50 masjidni jum'aan itti salaatamne kumtaala 25 murteessinee akka fakkeenyaatitti masjidni beekamaanii fi jaalatamaan masjidni ummata keenyaa masjidni Xameelaa kumtaala 100 waadaa galee wali qabee koottaa nurraa fe'aa jedhaa jira. Akkasuma masjidoonni biraallee waadaa galanii nurraa fe'aa jedhaa jiranii akka koreetitti guyyaa boruu irraa itti seennee bakkee qopheessinee jirra fe'utti deemaa jirra. Masjidoonni hin socho'in hundi keessanuu imaamman as jirtanii dhaamsa kana nu dabarsitanii akka sochootan amaanaa rabbii isiniin jenna. Akkasuma warroonni gaafa isaan dabran waadaa seentanii ofirratti qabsiiftan akka fakkeenyaatti guyyaa dheengaddaa jum'aa dheengaddaa koree keenya waliin marii qabna. Mallaqa waadaa galtan miliyeenaan ka waadaa galee jira 500,000 ka waadaa galee jira 200,000 100,000 1,300 achirraa hanga 20,000 nama waadaa galeetu jira. Nuu galchaa jennaan haajiin keenya haajii Nasroo Galatoo akka fakkeenyaatti battalumatti qarshii 100,000 galii nuu godhanii jiranii. Hundi keessanuu warri waadaa galtaniitiin jettan akka galii nuu gootan maaliin hojjanna waan hadha isin argitan kanaan hojjanna maaliin hojjanna waan kana caaluun hojjanna tokko taanee waliigallee afaan tokkochaan hojjanna. Kanaaf carraa hadhaa kanatti fayyadamnee haajiin keenya Haaji Mustafaa Huseen koree biyya keessaatillee koree Ameerikaatillee warra alaatiifis waan asin hojjetame kanarraa fakkeenya fudhatanii waan asin dubbatamu kanarraa ergaa fudhatanii achittis akka ergaa nu dabarsanii fi hadhallee ummata jiru kanaaf akka ergaa nu dabarsan garuma isaaniititti isin dabarsaa.
وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gabaaba matti anillee akka nama keessummaa nama karaa deemaa jiru sagantaa kanarra argameetitti gammachuun guddaan illee natti dhagayamaa. Biyya keessaa dhaladhee biyya kiyya ummata kiyya diqqaaf guddaa kiyya arguu kiyyaafillee hin gammada. Aalimman teenna aqillan teenna hunda isaanii dhaamsa isaan dabarsanii olitti homaa wanni jedhu hin jiru. Ka isaan duraa dabarsan irratti illee uduu quufee naagayaadha. Garuu akka nama biyya biraa jiruutitti dhaamsaanillee nuu galta. Atillee waan argite kana ergaa kana fuutee biyya alaatittiin galta jechuu waadaa fudhadhaa. Saniin duratti gartanii hubannoo diinii guddaa qabaattanii akkana aduu kana keessa yaatanii ergaa dhageettan kana dirqama tokko malee bakka kana baatanii ganamarraa taa'uun keessan waa hedduu nama hubachiisa. Ummata hasaasaa baga gammaddanii baga rabbiin diiniin isin gammachiisee isiniin jedha. Akkana yoo laalu bitaa mirga cinaa kana dukkaana dhaabatee cinaa kana ammoo dukkaanni hin jiru. Wanni gaafa tokko biyya oo'aa akka malee oo'i hafuura nama kutu keessatti mucayyoo islaamaa ta hijaaba godhattee niqaaba godhattee deemtuun faranjittiin surree gartanii qumxaa yookaan surree gabaabaa fi kinaateera gabaabduu wayii xiqqoo ofirra buufteeti akkuma rabbi isii deemsisee deemtu akkanattuu nutti oo'aa jira. Ati akkamii mataa miila akkana uffattee deemtaa jetteeni. Oo'i guyyaa qiyaamaa kana caalaa oo'aa jetteen mucayyoon suni. Guyyaa qiyaamaa gartanii guyyaa gaaddifni biraa hin jirre guyyaa dukkaanni biraa hin jirre dukkaana gaaddisa ufii rabbi isinii haa godhu. Aduu kana keessa diiniif jecha baatanii as teettanii hubannoo diiniitii fi gaaddisa ufiitiin rabbi isin haa gammachiisu. Karaa ergaatiin amaanaa fudhannee jirra. Yoo waan haajiyyoo kennaa taate rabbi rahmata isaanii haa godhu. Biyya kana keessaa miti biyya arabaa keessaa miti biyya faranji aalam addunyaa irratti waa'ee Haaji Muhammad Said bakka geennetti nama hin beekne irraallee taarika ajaa'ibaa dhaga'aa turre. Rabbumatu ergaa isaaniitiif dalagaa isaaniillee ol fuudhe ammallee jannatul firdoosi rabbi isaan haa gammachiisu. Akkasuma gartanii koree waan kana qindeessitee dubbatte aalimman teenya warra duratti qophaayanii hayyoota yuunivarsiitii adda addaa barsiisan kaasii duraa dubbatan sani akka ilma biyyaati akka nama biyyaatitti nama sagaliin gurmoofnee waan tokko godhuu deemnaa jedhani godhanii argisiisanii jiranillee anillee hadharraa manbara keessanii dhalataa biyyaatii isinii dabalamee waan barbaachisuun isin wajjiin godhuuf qophiidha nagalmeeffadhaa waan jiru isin waliin jiraa jedha irraa gammada dalagaa gaarii namni hayyuu biyya gaya beekaa ufiitiin bakka gaya kanaaf jecha waan hubannoon daladdansan anis hadharraa manbara keessan ta'ee waan isin gootan isin waliin godhuuf gammachuu guddaa qaba. Karaa biyya alaatii yoo taate dhugatti hadha itti qophaa'ee waan keessa jiru dabarsuuf hin ergamne haa ta'u ammoo waan guddaa dalaguuf waan guddaan gabbayuuf pirojektii haajiyyoo kennaa irratti rabbumatu waan kanarra na fide malee ergaa kana dabarsuuf hin dhufne ammoo irraa gammadaa akkuma ustaaziin keenya Sheekh Muusaan asii dabarsan waan biyya keessa dalagamaa jiru waan itti qophaa'ee birri'ee qophaa'ee isaan dabarsanii jiranii nullee qophoofnee jirra. Dalagaa kenna mataa irraa haga miilaatitti akkamitti waa dalannaa itti qophoofnee jirra. Gadiin baana gaafa gabbaane hin gammaddanii waan gammachuutiin baana isin bira jirra itti qophoofnee jirra. Akka isaan gartanii bakka deemanii bakka geenne mara taarika dhageennu taarikni isaan kalee bu'uura kaanillee haga lubbuun jirru hin kufnu akka hin kufne waadaa seennee jirra. Allahu akbar.
أما اللي مقا إسانيتين مقا هاجيو كيناتين مقا عالمان فكاتو إسانيتين وان قد بيا كينا أفضلني إساني في اللي أجرياتو حواس كينا هم نربيسا harka qal'eessa faayidaa bakka san irraa akka argatu guyyaa isaan dabran imimmaan buufnee imimmaan namni marti buuse san isinirraa haquuf abdii rabbiitiin alattis keessattis qophoofnee jirra isin waliin jirra rabbi bakkaan nu haa gayu wanni takkattiin aalima keennatti dabarfachuu barbaadu haajiyyoollee rabbi nu keessaa baase waa heddullee rabbi isaan dalaysiise ummatuma asjiru kana keessa warra lubbuu fi irra amaanaa fuudhee rabbiin bakkaan ga'u du'aayinuu godha rabbumatu jira insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. الذين هم ترون في هذه البقعة المباركة هذه البقعة تسمى المدرسة النموذجية التعليمية في مديرية قدب حساسة وهؤلاء كما ترون الذين تهيأوا لأخذ المصحف والكتب الإسلامية الذي تبرأتموه بإحسانكم وبفضلكم من وزارة الأوقاف للشؤون الإسلامية من دولة قطر قد بلغت إلينا أمانتكم نشكر الله تعالى ونشكركم على ما تبرأتم إلينا وكذلك نحن لجنة الأوقاف باسم حاجي محمد سعيد جيلو نريد أن تدفعوا التبرعات الذي وعدتم لنا والذي لم توعدوه لنا بطريقة الرقم البنكي والرقم البنكي في مدينة عساسة يوجد في كل البنوك. إذا ذهبتم إلى البنوك ترون هذا الرقم ويعطي لكم العمال في ذاك البنك بأقصر زمن وأقل أيام إن شاء الله تعالى كما قال الكاتب للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مديرية قدب أساسة الطالب الشاب الزكي الزكي عبد الله حاجي طول الله عمره وبارك الله فيه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القرآن كلام الله حي ونور من الله هبة من رب الغفور شفاع لما في صدور. القرآن كلام الله حي ونور من الله هبة من رب الغفور شفاع لما في صدور. قرآني على كتابا واندربه فاندوفو هما bu'uura jiruu keenyaati bareecha ifa alamaa kitaabota hunda caalaa meekamtu isaan madaalaa yoo qur'aanatti dalagdee bareechee siif tolcha haalaa. Amala sabareechise ilma namaa jiraachisa jaahilummaa keessa baasee rabbi isaatiin wal barsiisa barkinna rabbii guddaati kan yoomiyyuu hin shaaramne kan qur'aan kana fakkaatu bartakaayyuu hin argamne. Gaarri dhodhoohee caccabaa osoo quraan irra bu'ee gaarri kaamu silaan hafuu sodaa rabbirraa kan ka'ee qur'aan baachuu hin danda'u guddaa kaamiyyuu yoo ta'e ilmi namaa qeeballanii kanaaf nurratti bu'ee. Al-Qur'aanu dusturunaa huwa kalaamur rahmaanii burhaanun likulli mu'min fi haadha addunyaa waddiinii.
ونور وشفاء ليس كتاب مثله قد أنزل الله لنا هدى على رسوله القرآن كلام الله حي ونور من الله هبة من رب الغفور كيبور ملتي ميديا برودكشن